biraa providing care for child with metabolic disorder. Ijoollee rakkoo metabolic disorderii qabdu jechuun ijoollee DME qabdu jechuudha. Tajaajila godhaniif jechuu gabaabsite. Caring child with diabetes mellitus. Diabetic mellitus jechuun dhukkuba sukkaraa jechuudha. Diabetic mellitus is common chronic metabolic syndrome. Dhukkuba yeroo hedduu namaa wajji turu waan ta'eef chronic jaaniini. Akkasumas commonidha inni kuni. Syndrome characterized by mallattoon inni kuni ofirraa qabu hyperglycemia as cardinal biochemical feature. Mallattoon isaa ijoon hyperglycemia dhiiga keessatti gulukoosiin heddummaachuu. Type or classification of DM. DM kana yoo adda qoonne the major form of diabetes are divided into two. Bakka lamatti adda qoodama. Tokkoffaan type 1 DM yookaan immoo insulin dependent diabetic mellitus fi type 2 DM non insulin dependent diabetic mellitus yaaniini. Type 1 kuni maaliif insulin dependent jenneeni? It is caused by deficiency of insulin secretion due to pancreatic beta cell damage. Seeliin insulin maddisiiftu sun matumaanuun jirtu. Sababa sanii fi insuliniin qaama keessa waan hin jirreef insulin deficiency diabetic mellitus jenneen yookaan type 1 jaaniin. Type 2 ammoo this is due to consequence of insulin resistance. Insulinii kanaatu dalagaa dida. Resist godha. Occurring at the level of skeletal muscle, liver, adipose tissue with various degree of beta cell impairment. Insulinii kanaatu dalagaa dida. Dalagaa bakki inni itti dalagu duraan eessa? Maashaa fa'aa irratti skeletal muscle fa'aa tiruu keessatti akkasumas bakka tishuulee faatii qabdu irratti dalaga inni kun. Isa kana dalagaa didee akkasumas beta cell impairment illee ni qaba. Beta celliin isiin insulin oomishtu suni rakkina fidatti. Amma type 2 insulin inni jira. Nin dalayni malee. Type 1 matumaanuun jiru. Type 1 diabetic mellitus is the most common endocrine disorder of childhood. Rakkoolee endocrineidha. Hormooniidha jechuudha. Rakkoolee hormooniidhaan wal qabatee jiru. Metabolic disorderii yeroo ijoollummaadha. Common type 1 kana. Dhukkuba sukkaraa ijoollee jechuudha. Fi adolescence ijoollee amma 18 gad jirtu. Individual with type 1 DM confront serious lifestyle alteration itti dhufa. Warreen dhukkuba sukkaraa gosa type 1 qaban kuni serious lifestyle alteration itti dhufa. Haalli jireenya isaanii kun hedduu jijjiirama. Akkam fa'aa ta'a? Absolutely daily requirement for exogenous insulin. Insulinii alaa guyyuu fudhachuu barbaada. Insulin dirachuu qaba guyyuu. Kabiraan need to monitor their own glucose control. Guyyuu glukoosii isaa kana of laaluu qaba. Need to pay attention to dietary intake. Nyaata nyaatu kanaaf xiyyeeffannaa kennuuf isa barbaachisa. Kanaafuu serious lifestyle alterationiin irra dhufu sadeen kanaa jira. Formerly maal jaama inni kun type 1 kun? Insulin dependent diabetic mellitus or juvenile diabetes jaaniin ijoolleedha jechuudha. Dhukkuba sukkaraa ijoolleedha. Characterized by amalli inni kun qabu maali? Wanni inni beekamuun low or absent level of endogenous insulin. Insuliniin qaama keessaa maddu sun amma xiqqishee ta'a yookaan immoo hinumaa hin jiru. Depending on exogenous insulin to prevent decay. Kanaafuu diabetic ketoacidosis ittisuudhaaf
insuliinii alaa fudhatu irratti hundaa'u namni kun. The onset is occur yeroon inni kun eegalu dhukkubni sukkaraa gosa type 1 kun in childhood 7 to 15 years amata 7 irraa hanga 15tti. But it may present at any age. Umrii hundattuu garuu jiraachuu danda'a. Maaltu isa kana fide? Insuliin kana maaltu dhabamsiise? Characterized by autoimmune destruction of pancreatic isolate beta cell. Seelii beetaa jedhamtu jira ta'e insuliin kana maddisiiftu. Isiisanii qaamni ofumaaf balleesse. Autoimmune destruction. Sababa sanirraa seeliin sun badde, eega seeliin sun badde insuliiniin hin maddu. Both genetic susceptibility and the environmental factor contribute to pathogenesis of type 1 DM jedha. Shanyummaa fi naannoon jiraatanillee sababa ta'uu dandeessii jedha. Shanyii isaanii qabaatte illee qabaachuu danda'a. Type 2 no. Type 2 diabetic mellitus usually common in obese children and adolescent. Kuni egaa ijoollee garmalee furdatti. Kuni kan nama furdaati. Warra garmalee furdatee boorcii qabu warreen san irratti baay'inaan jira. It is not insulin dependent. Kuni insuliinii irratti hundaa'u and infrequently develop ketosis. Amma ketoacidosis hedduun mudatu. The most prevalent form of diabetic in adult. Kuni kan nama gurguddaati. Baay'inaan inni kun. It is characterized by insulin resistance. Insuliinii kana dalagaa dida. Often progressive defect insulin secretion. Akkasumas hangi insuliinii maddulleen gayaa ta'uu dadhaba. It is more insidious than that of type 1 DM. Isa type 1 irra baay'ee heddummaata jedha. Insidious than that of type 1 DM. Mallattoon akka waliigalaatti jirtu maali? Namni tokko dhukkuba sukkaraa qaba jechuuf foolii abbaa sadii qaba. Pooliyuuriyaa, poolidipshiyaa, poolifaajiyaa. Humnaa ol fincaanuu, humnaa ol dheebochuu, humnaa ol nyaachuu. Loss of body fat, faatiin qaama namaa keessaa gad xiqqaachuu, huqqachuu kun amma type 1ti. Type 1 namni qabu ni huqqata. Weight loss and diminished subcutaneous fat, faatiin qaama keessaa dhabamaa deemti. Infectionii amma qabaa oolu. Especially candidal skin infection. Candida albicans, fungus, blur division ijaa waa arguu fa'aa dadhabuu. Sign and symptom of ketoacidosis faan irra mul'achuu. Mallattoon ketoacidosiidha. Abdominal discomfort, nausea and vomiting. Dehydration. Dhangala'aan qaama keessaa gabbuu. Fruity breeze odor. Fruity jechuun wanna firii mukaa jechuudha. Foolii hafuuraa akka nama firii mukaa nyaatee akkasii santu acetone breeze jedhanii santu irraa dhufa. Yeroo hafuura isaa kana shuruuf keeyfattu. Kabiraa cosmal respiration. Cosmal jechuun hafuura sirritti amma daftee fudhachuu jechuudha. Jettee deep, heavy and rapid breathing. Saniin cosmal jedhanii. Kabiraa counter regulatory stress hormone overwhelms the insulin secretory capacity. Amma hormooniin kun garmalee aaruudhaani dandeettii insuliiniin kun madduudhaa kana daranuu watti keessa. Diagnostic criteria sukkara dhiiga keessatti ilaalu akkamiin ilaalanii symptom of DM nama qabu foolii sadeensan with glucose urea fincaan keessa glukoosii warreen jiru and ketone urea takka immoo fincaan keessa ketan body caccabaan qaamaa yoo jiraate plus kana gubbaadhaan maaltu jiraachuu qaba blood sugar laalu. Blood sugar kana karaa hedduudhaan laalu. Fast blood sugar
osoo nyaata hin nyaatin dhaqee laalamee greater than 126 miligiraama 126 per dl yoo ta'e random blood sugar eega nyaata nyaatee dhaqee kanumatti tasa fuudhamee 200 ol yoo kute yookaan immoo 2 hour oral glucose tolerance test glucose-itti kennitee sa'aatii 2 teessistee yooniif glucose dhiiga isaa keessa jiru laaltee 200 ol kute. Hemoglobin levelii achi keessatti sukkara jiru laaltee 6.5 ol yoo kute normaalii 5.7 gad ta'uu qaba. 6.5 ol yoo kute isaan kana keessaa mala tokkoon fayyadamtee mallattoo DM'tii fi fincaan keessa gulukoosiin jiraachuu yoo waliif fidde DM jettaan. Laboratory investigation si barbaachisu. Qorannaa laboratoriidha. Urine analysis fincaan keessa wanni ati ilaaltu gulukoos yuuriyaa, ketan yuuriyaa, passel fincaan keessa gulukoosii jira, ketanii jira. Akkasumas waan akka eelaa jira. CBC ni ilaalta complete blood count dhiiga jiru hunda. Hemoglobin A1C, blood ketone, serum electrolyte dhiiga keessa jiru. Hypokalemiyaadha. Potassiumiin qaama keessaa gad bu'ee jira. Hypophosphatemiyaadha. Phosphorusinu dhiiga keessaa gad bu'ee jira. Serum bicarbonate dhiiga keessa bicarbonate dhugaa ilaalte lowiidha. pH'n yoo DK taate gabbo low ta'a. Laboratory investigation si barbaachisu kana. Yoo DM taate manaajimentiin si manaaj atitti gootu galma qabda goolii jira. Tokkoffaa to maintain balance between tight glucose control and avoid hypoglycemia. Amma glucose dhiiga keessa ol ka'e isa san gad xiqqeessuudhaaf ammas akka gadi hin kunne dhorku. Isa san to'atteeti akka gadi hin buune dhorkitu. To eliminate polyuria and nocturia. Akkasumas fincaan itti heddummaata jenne saniif daranuu halkan keessa fincaansisaa. Sanis irraa gad xiqqeessu. To prevent ketoacidosis. Qaamni sababa insulinii dhabuutiif qaama biraa kan caccabsine dhorku. To permit normal growth and development with minimal effect on lifestyle. Jireenya irratti illee yoo rakkoolee takka dhiibbaa qabaatu taate dhiibbaa xiqqoo sanii wajjin guddinaa fi dagaagina daa'ima sanii akka deemu godhu. To prevent or control chronic complication. Rakkoolee sababa kanaan dhuftu ittisu. Galmi keenya. Principle of treatmentiin qajeelfamni wal'aansa DM'dha. Tokkoffaan initiation and adjustment of insulin. Insulinii kana eegalchiisuudhaa fi tartiibeessuuf adjust goota. San malee health education barnoota fayyaa waa'ee dhibee kanaan wal qabatu. Re-establishment of the life routine jireenya isaa ka duraaniitti akka deebi'u and follow up akka hordofu deebi'ee. New onset DM without DK. Amma ijoollee DM qabdu. Kasa DK kan qabne. Kammatti dhufe insulinii kennitaaf. Insulinii san doozii isaa bakka lamatti dabaafta. 2 sadaffaa doozii sanii insulin in the morning ganama kennita. Takka sadaffaa immoo halkan fudhatti. For better glycemic control. Amma glucose kana to'achuudhaaf combined therapy barbaachisaadha jedha. Insulinii kana. Leenteedhaaf regular insulinii. Regular insulinii takka sadaffaa dooziidhaa gootee leentee insulin 2 sadaffaa dooziidhaa ka ganama fudhatu san leentee gootee ka galgalaa san regular godhu. Subcutaneous dhaan fudhachuu qabaa. Subcutaneous irra morning and evening ganamaa fi galgalaas. Guyyatti hangam takka fudhata unity hangam takka fudhata namni tokko 0.5 to 1 unit per kg per day. Guyyatti kiiloo isaatii wajjin hangana fudhata
Yuunitii kana booda adda qooddee 2 sadaffaa ganama gootee takka sadaffaa galgala goota. Formulaan isaa kana. Insulin resistance is feature of poverty. Yeroo insuliniin kun dalagaa didu mallattoo dardarummaati matu. Monitoring wanni ati amma hordoftu. Frequent blood glucose monitoring amma gulukoosii dhiiga keessa jiru kana to'achuu insulin dose adjustment. Kiiloon nama sanii waan jijjiiramtu insuliniin kiiloo irrattidha. Kanaafuu kiiloodhaan wajjin adjust gootee deemuu qabdi. Isuma gaafa bara dabre fudhattu arran fudhattu. Maaliif kiiloon isaa takkaani irrata takkaani dabala. Educationin ati kennituuf maali? Diabetic education. Monitoring child blood glucose and urine content. Gulukoosii daa'ima saniitii fi kitanii fincaan keessanii jiramuun jiru yeroo hunda hordofuu qabda. Preparing and injecting correct insulin dose subcutaneous at proper time. Amma gamaatii si barsiifta. Ganamuu diratti ati hin dirtu ganamuu si biran dhuftu. Kanaafuu maatiin si diruu qabdi. Ganamuu subcutaneousiidhaan yeroo sirriitti akka diran. Recognizing and treating low blood glucose reaction. Yoo glukoosiin kun tasa dhiiga keessaa gad bu'e yeroon adda baafatanii wallaani. Having basic meal plan. Nyaata karoora nyaataa ka bu'uuraa qabaachuu. Sa'aatii tana nyaata tanatti haju. Inni biraa diabetic ketoacidosis management. Principle isaa akkam jedha. Diabetic ketoacidosis managementiin DM'n kun yeroo hammaate DK'ta. Principle isaa expansion of extravascular volume. Qabiyyee basilii keessa jirtuu dabaluu jedha. Fluidiidhaan. Initiation of insulin therapy. Insulinii eegalchiisuu. Correction of fluid and electrolyte imbalance. Rakkoo dhangala'aatii fi electrolyte ta jirtu sirreessuu. Mee akkami sirreessan? Admit every child with DK. Ijoollee DK qabdu hunda ciisuu qabdi. DK'n emergency. If child has moderate or severe DK, yoo ijoolleen tuni sadarkaan DKC kun hatti cime taate, give the child bolus of fluid 10 up to 20 ml per kg. Kiiloo mucaatii wajjin ml 10 irraa hanga 20 to run over 30 minutes to 1 hour. Daqiiqaa 30 irraa hanga sa'a takkaatti ml 10 kana hanga 20 kana kiiloo mucaatii wajjin itti yaafta. Sa'a takkaaf eegatti yaafte don't start insulin before 1 hour. Sa'aatii takka kanaan dura insuliniin kenniniifi jedha. If the child is passing urine, yeroo isa kana kennuufi jirtu kana yoo mucaan sun ka fincaanu taate start potassium replacement therapy right away. Yeruma san potassiumii bakka buusiifi jedha. DK is usually corrected in 36 up to 48 hours. Yeroo inni itti wallaanamu itti sirraa'u sa'aatii 36 irraa hanga 48 jidduutti. Eega mucaan kun ciise achi jidduu sirraa'u. Malee waan daqiiqaa muraasa keessa sirraawaatii miti. Dooziin insuliiniidha amma DK wallaanuudhaaf eega tokkoffaa fluidii extravascularii dabaluu jenna. Kan lammaffaa insuliinii initiate godhuu jenne dooziin isaa regular insuliinii kennaniifi gaama. Regular insulin 0.5 unit per kg per hour. Akka reefuutii miti. Sa'aatitti unitii duwwaa tuqaa 5 every 6 hour. Sa'aatii 6 except the first dose that should be given. Doozii jalqabaa walakkatti dafuutee walakkaa takka AM'dhaan walakkaa takka immoo IV'dhaan kennamti. Isa jalqabaa san malee kun sa'aatitti kennamaaf.
Fluid replacementii dhangala'aa bakka buusuudhaaf ijoollee siivar diikee qabdu. Hangam takka dhabdi jennee yaadna fluidiin daa'imni tun yoo siivar diikee taate difisiitiinsii probably 10% of body weight parsantii 10 hangana dhabdi jennee yaadna. Kana jechuun 100 ml per kg jechuudha. Kiiloo mucaatti ml 100 goona. Total 48 hawariidhaaf hangi dhangala'aan nu barbaachisu fluidiin sa'aatii 48tiif nu barbaachisu difisiitii hanga isheen dhabdi jennu kana plus maintenance doozii hangana ja'a. IV reetiin isaa reetiin nuti ittiin isa kana kenninuuf ml 85 kiiloo mucaatiin goonee ida'uu. Maintenance jechuun isii guyyaa lamaa. Maintenance jechuun waan guyyaa lamaa jechuudha. Waan guyyaa lamaan kana keessatti mucaan kun fudhachuu qabu. Hir'isuu isa boolasiidhaa kan reefu jalqaba sa'aatii jalqaba mucaan sun dhufe kennineef boolasiidhaa sana bakka takka kennineef sana hiruu sa'aatii 47 jenneeti IV reetii hanga isiin itti drop gootu san akka kanatti shalayna. San booda hanga sa'aatii 47 hafe kanaaf itti yaa'a jechuudha. Fluidii san. Inni boolasii jenneen suni 20 ml per kg of NS first hour of the patient is a shock. Yoo amma haala lamatti boolasii kana qopheessina. Yoo namni sun shookii keessa jiraate ml 20 goona. Kiiloo namtichaatii wajjin sa'aatii jalqabaatiif NS kenninuu san. Yoo immoo shookii ta'uu baate kiiloo 10 reefa 10 irraa hanga 20 wanii jeef tanaaf. The remaining fluidiin over next 47 hours. Sa'aatii 47. Complication during treatment. Yeroo isa kana wallaannu rakkoon dhufuu dandeessu ijoon. Tokkoffaan hypoglycemia dhufa gaana. Yeroo insuliinii namaa kennan gulukoosiin gabbuu waan beekama. Hypoglycemia jechuun RBC'n reefu kan ol ka'e jennu 200 ol yoo kute jenna. Random blood sugariin 200 ol yoo kute hyperglycemia jenna. Amma immoo 70 gad yoo bu'e. Mallattoon hypoglycemia keessa namni jiraachuudhaa maali? Characteristic by palpitation qaba. Ni dhawata. Onnee tanaa dhawata. Iswiitingii qaba. Ni hurkisiisa. Ni hollachiisa. Tremor, dizziness, lafti ni martiini, laafina qaba. Weakness, pallor ni addaata. And vomiting illee qabaachuu danda'a. Haqqisaa, anxiety, ni cinqama, confusion, bakka jiru saniif wallaalu, convulsion, gaggaba, coma, cal jechisiisuu fa'aa danda'a. Treatmentiin isaa egaa treatmentiin hypoglycemiaadhaa salphaa yoo yeroon dhaqqabamu. Wanni gootu maali? Sweet drink. Waan mi'ooytuu obaasu. Or glucose solution. Glukoosuma kana afaaniin obaafta. Glucose solution.